Rakkinni gara biraan onneen qabu biyya alaa kana ammoo kan Strookii jedhanii haasa'an jiru. Waan akkasii kun maalidha? Strookii haasa'uudhaaf sammuu beekuun nurra jira. Waa'ee sammuu beekuun nurra jira jechuudha. Sammuun maalinni? Sammuun egaa ajajaa qaama keenyati. Akkuma duratti jedhe lapheen rabsituu dhiigaa qaama keenyati. Sammuun immoo ajajaa qaama keenyati. Like command centery. Command centery biyyatti beekamaadha amma. Command centery qaama keenyati. Qaama keenya isatu ajajaa hundumaa godha jechaadha. Innaa akka onneen qaama keenya maraan hidda dhiigatiin walitti quunnamee jirutti sammuun keenya immoo hidda narvii jedhamuun qaama keenya maraan walitti quunnameera. Akkasitti ajaja dabarsaa jechuudha. Sammuun immoo onnee irraa dhiiga argata. Onnee irraa waan dhiiga argatuuf wanni onnee mudatu rakkina sammuus fiduu ni malaa jechaadha. Innaa strookiin maali? Strookiin innis akkuma heart attackii tasa ta'a. Tasuma odoo waan tokko hin beekin tasuma ta'a. Akkamitti ta'a? Tasuma nafti kee qaamni kee yookaan immoo kutaan qaama keetii hojjechuu ajajamuu si hojjechuu dida. Mikinyaan isaa sababni isaa maalinni sababa dhukkuba hidda dhiigatirraa kan mudatee jechaadha. Strookiin kun gosa lama qaba. Gosa gurguddaa lama qaba. Inni gosni tokko hiddi dhiigaa cufama. Mikinyaatiin sanuma karaan isaa akkuma onni cufamu sanitti kunis cufama. Innaa hiddi dhiigaa cufama. Hoggaa hiddi dhiigaa cufamu dhiigni bakka sammuu san bakka sammuu ga'uun irra jiru san sirriitti hin ga'u. Kanaafuu maal ta'a? Bakki sammuu sun dhiiga dhabaa. Hoggaa dhiiga dhabu bakki sun hin du'aa deema jechaadha. Fakkeenyaaf yoo sammuun keenya garanaa rukutame nafa keenya isa kan biraatiif isa bitaatiif ajajni hin dabru ajajni nafti keenya isa bitaa hin warraaqu jechaadha. Yookaan harki keenya warraaqu jechaadha. Paralaayizdii ta'a jechaadha. Warraaquu dadhaba jechaadha. Maaliif ajajni waan hin dabarreef? Maaliif ajajaan waan rukutameef? Command centeriin kutaan command centerii hundaa miti rukutamu. Kutaatu rukutama. Kutaan command centerii waan rukutameef kanaaf ajajni hin dabru kanaafuu lafti sun hin hojjetu jechaadha. Fakkeenyaaf amma asirratti hin mul'atu malee kalariidhaan laal asitti tuni artariin hin dhufaa asitti cufameera asitti cufamee kunoo kun ilaal. Laal asirratti hin agartaa. Kanaaf sammuutu dhiiga dhabaa jechuu. Sammuutu kutaa sammuutu hundaa miti. Dhiigi sun immoo oksijiinii qabamini. Eegaa nafti keenya dhiiga hoggaa laphee irraa argatu oksijiinii fi nyaata adda addaa fudhata argata. Isa yoo dhabu nafti sun eeggatee yoo dadhabu du'aa deemaa jechaadha bakkisu. Bakkeessantu qofatu du'aa kanaafuu ajajin dabru jechaadha nafa keenyatti bakki sun ajaju sun hin hojjetu jechaadha. Kun egaa kan akkanaa kun harka dhibbantaa keessaa 80 strookii akkanaati. Cufama hidda dhiigatiin an dhufu. Kan lammataa immoo sammuu keessatti dhiiga. Dhiiga dhangala'a. Dhiigatu dhangala'a. Sammuu keessatti hiddi dhiigaa dhooheet dhiigni dhangala'a. Innaa hiddi dhiigaa hin dhoo'a. Maaf dhoo'a? Mikinyaan isaa tokkoffaa irra jiraan dhiibbaa dhiigati. Dhiibbaa dhiigaa hoggaa baay'eedhaaf odoon akkamamiin odoo wanni yaalamin hoggaa baay'eedhaaf yoo turu maal godhaa hiddi dhiigaa duratti hoggaa furdachuu dhiiseeti akka kanaa furdachuu dhiiseeti maal ta'a in haphataa achii immoo cufaa kiisii xixinnoo uummata. Kiisii xixinnoo ishii uummateet kiisii sun achii dhooti. Kiisii xixinnoo sun dhooti gaafa ishiin dhootu achii dhiiga jechaadha. Achii bakki sun ni du'aa jechaadha. Achii bakki sun ajaja dhaabaa inni bakki sun ajaju sun nafti kee keessa in hojjetu hin warraaqu siin ajajamu jechaadha. Inni isaanii sammuu keessatti dhiigi dhangala'e jedhan. Eeyyee isa kun waan sammuu keessatti dhiigi dhangala'e jedhu. Egaa inni kun dhibbantaa keessaa 20 inni karaan cufamu sun immoo dhibbantaa keessaa harka 80. Mikinyaan isaa akkuma jedhe dhiibbaa dhiigati. Lammaffaa immoo dhukkuba hidda dhiigaa haphisu jira. Hidda dhiigaa baay'ee haphisu jira. Dhukkubni garagaraa jiranii isaan hoggaa hidda dhiigaa haphisan inni hiddi dhiigaa hin dhoobu.
kun immoo aneurismii jennaa akka kiisii kun faa faamiliidhaan dhufu sanyiidhaan maatirraa warrarraa kan argattu amma warri tokko kan akkasii qabu aneurism jennaa akka kiisii uummatti wanni irratti hidda dhiiga irratti sammuu keessatti ishiin hin dhooti ishiin gaafa dhoote dhangala'aa akkasiitti fida. Namni faamilii akkasii qabu yaalamuun fi cheekii gochuun mana yaalaa dhaqanii ilaalamuun gizee tokko barbaachisaadha. Asirratti Dooktar Ayyala dhiibbaa dhiigaa yeroo jedhani dhiigatu ujummoo keessa darbuu dadhabee rakkataa jechuudha. Lakki dhiibbaa dhiigaa jechuun pireeshariitu humna isaatitu hamaadha jechuudha. Guddaadha jechuudha. Humni ilaal hoggaa onneen dhiiga furgaasu humnaa furgaasa. Okay? Hoggaa humna furgaasu humnaa furgaasaa hoggaa furgaasu lakkoofsa qaba. Amma blood pressure yookaan immoo biyyatti akka maan afaariffaatiin dur dambizaat jedhama. Dambizaati miti. Damgiffiit jechuutu irra jira. Dur dambizaat jedhanii amma illee jechuu qabaniiru. Damgiffiit jechuu qabaniiru. Dhiibbaa dhiigati. Giffiititu guddaa ta'a. Giffiitiin suni gizee baay'ee egaa yoo danda'ame hambaddaa 220 jalaa immoo 80 ta'ee isarratti yoo 40 fi 90 irra dabre inni badaadhagaa isa sirriitti kontroolii gochuu sirra jira. Isa sirriitti yaalamuu sirra jira. Qorichaan jechuudha. Qorichaan jechuudha. Qorichaan innaa qoricha qofaa miti. Akkuma jedhe duratti haala jireenya keenyaa jijjiiruu, ashaboo salphisuu, qaama keenya ulfina xinneessuu kun ifaa hin salphisa baay'ee nyaata keenya sirreessuu innaa waa hunduma waan duratti jedhe sun asirrattis wanni qaba. Bakkee qaba. Egaa amma namni sammuusaa keessatti dhiiga dhangala'eessa ta'uu ujummoon dhiigaa sammuusaa keessatti dhiphatee dhiiga dabarsuu yoo dide mallattoon argumaa'een. Mallattoon isaa egaa tasuma ta'a. Akkuma jedhe duratti tasa ta'a. Okaa harkaa fi miila keetitu laamshaa siin ajajamu hin laamshaa tasuma. Okaa immoo afaantu jallataa gara bitaatti gara mirgaatti afaan jallataa. Haasawuu dadhabdaa yookaan immoo gaasitti haasaan hubachuu dadhabdaa yookaan immoo ijji kee si ilaaluu sirriitti si didaa ijji tokko yookaan immoo sirumaa hin baduus hin danda'a. Yoo caalaa yoo nafti bakki kutaan strookiin argate kuni yookaan immoo dhahama sammuu jennaani yoo kutaan strookiin argate sun guddaa ta'e wanni yaanni keessis jijjiiramuu danda'a qaayya'uu dandeessaa yaanni kee jijjiiramuu danda'a sirriitti yaaduu dadhabdaa of wallaaluu ni dhufaa dhumarratti ittummoo warri dhiiga dhangala'uudhaan dhufu kun immoo garaa ol jedhaanii ol deebisaa sammuu isaanii mataa bowwoo hamaa argatuu handuraan hin beekne kun egaa irra jiraan warra kunoo dhiiga dhangala'eessaniiti. Irra jiraan. Kun garuu hundumaafuu inuma ta'an jedhee suni kanaan dura jechaadha. Xumuruuf hin jedha wanti dabaltan jira? Strookii keessaa harka dhibbantaa keessaa harka 20 dhukkuba onnee irraa dhufa. Innaa fakkeenyaaf jeequmsa rukuttaa onnee haala baay'ee jira. Jeequmsi rukuttaa onnee haala baay'eetu jira. Ittuu keessaa jira bacancara rukuttaa onnee hanan jedhuun gama kiyyaani afaan oromootiin wayim afaan ingilisiitiin immoo atrial fibrillation kan jennu siruma wanni hin qabu bacancaraan ta'e isa jeequmsa akkasii yoo jiraate innis waan barbaachisaadha akkamachuun isa inni immoo ittisamuu danda'a. Maaliif qoricha fudhatanii ittisamuu danda'a akka strookii isarraa hin arganne. Innaa dhibbantaa keessaa 17 dhibbantaa keessaa 17 bacancara onnee irraa dhufa strookiin. Kanaafuu waan xinnaa miti waan salphaa miti jechaadha. Dhukkubni onnee kan biroo fakkeenyaaf akka qaawwa onnee keessatti qabaachuu dhahamsi onnee dadhabniinsi maashaa onnee kun fiduu ni mala. Garuu irra jiraan annu ittisuu dandeenyu waan irra jiraan inni ijoon isa jeequmsa rukuttaa onnee kana. Kanaafuu isaa dhaqanii ilaalamuu barbaachisaadha. Wanni ittisa dhahamsa onnee gochuudhaa goonu suni strookii irraa nu ittisa.
garuu dabalatee onnee keenya immoo yaalamuun dura jira. Yoo akkuma jedhe jeequmsa onnee kana yoo jeequmsa rukuttaa onnee kana yoo qabaanne isa sirriitti yaalamutu nurra jira wanni gochuudhaaf strookii kana ofirraa ittisuudhaaf. Dooktar Ayyala Baqqala deebinaa laattaniif maqaa dhaggeeffatoota keenyaan guddaa galatoomaa. Fayyaa ta'e atis waan carraa kana nu kenniteef ulfaadhu fayyaa nagaa argadhu. Dhaggeeffatoota keenyaa kan hin har'aaf jedhe kanuma mata duree biraan torbee walitti deebina. Gaaffii fayyaa ilaalee kan qabdan yoo ta'e nu barreessaa feesbuukii keenya iimeelii keenyaan ogeessota isinii dhiyeessinee rakkina keessan irratti akka dubbatan goona. Har'aaf kanumaan xumure an jaallannee gammadaati. Nagaatti.